أكم نجا فيا جرت ورمو عندي خيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتّا مبارك مسمى يا حبيبي واميك نولين غدا ترتي واميك ولين دبر ساترتي حبيبي دغيفد غافا نوفتي في مايكي والدم وان اتجچا ترتي وان اتنو بريسا ترتي يو برباچسا تاتي جيبا مايكي راكا قبدوكا خدوم مايكي جيبيتو سيغالي رغا بريفما وجي وان اتجت اجولي ارسيتو مايكي كان غودي harka qaba video si tajette ilmoteetiin kakate mubarak rabbiin sa'aatan nan dabartin daqiiqa nama jiru kan wabillahi alkarim kakadeen sanittim haadhatee yaa ilmoo saatiin kakateeti akkana jedhee qote takka lammaffaa geema amma as deemu geema manni taphatuuf deemu kana yoon an geema kana rikardi aslii kana cabsee balleessuu baadhe annamummaan kiyya hin jirtu jedhee dhaadatee kakate sagalee sinifida barreeffamaan sinifida dhaggeeffadha beeka ati moyoni fi deeyte irilli mana sarrakannete ati gantu da dengada gaafa sifinni walloltan namni jaartii te baasee jaartii saatan gagaragalchi naarar rabsiin akkana naa godhe akkas naa godhe jedhe lakko se jaartii teeti fidee nakkanne ilmoo suuraa jaartii teeti fidee suuraa jaartii teeti hunda irraa waraabee sagalee hunda waraabee na fide isa angaruu gaafa sanillee isaaf hin dhaabbanne sibiraan dhaabbachaa ture garuu ati arraan tana arrabe ni dengada si arrabsaa ture san wallaaltee isa biroo dhaabbatte hoolaadhati anaatu ganaa sirra duula odoo nama biraan taane dhaggeeffadhu beeka qabadhu asli atis yo ammo khaate geema mubarakana sagale taatee fi achirat argamte nama sidiino ifate sagale wa ricardi asliitiin balleessa jedhee dhidhiitataa deemaa jiru kana qabad maayki ammo ati yo khaate mana wanni dhadheeyte mana asli mana mubarak dheeyte guyyaa geemasa nama ammo inni adda dureedhaan maqaas miidiyaa kanarraa si balleessee si dhabamsiisuudhaaf dhaabbachaa ture mubarak qabad oromo maayikii jaalattan aslii jaalattan mubarak jaalattan walii laalladha eenyu oromoof dalaga eenyu oromoof hojjetaa waliif laalladha maayikii fi asliin bar nama ganama galgala oromoof hojjetu oromoof dalagu silaa arraan tana akka mubarak kanarratti ganda hundarra shirjechuu wallaalle turkiidhaan dubaayiin suudii arabiyaan itoophiyaan shirjechuu wallaalle waan hawaasa isaaniitiif yeroo hunda mootummaa qeeqanii fi kaayiroo callisanii tattaa'u jiran carraan isaanii isinii jecha akkanate silaa akka mubarak kana sadaquma qofa isinirraa nyaatee guyyaa isin rakkatan duudas ni galee isaanilleen akkasumatti bakka fedhan dhaqan isa kana wallaalina galata namaa na alkuswaata dhaggeeffadhu mubarak maallaqa namaa ijoollee dallaala taatee miliyeena 7 tuqaalama irraa nyaatte ijoollee wallaggarraa maallaqa san deebisu ati amma kanatti mootummaa yoo dhugumaan jiraata ta'e seeran nu dhaloisa samboodaan nutu waan himatu beeka harargee jechuudha afaanin jarjaran malee jaraanin jarjaran dhugaan jiru kana kunatan mamanaatu oromiyaa keessa jirra akkas afaan tu jarjara malee jalli hin jarjara yoo jaalattanii qimsi yoo barbaadde dhiisi ምንም ማድረግ አልችልም እውነታ ነው ያለ ነው እኔ ዛሬ እዚህ ሆኜ ፉል ኮንፊደንስ መቶ በመቶ ሆኜ እዚህ ጋር ይባንበት ፉል ኮንፊደንስ ይላንታየ ከሲና ሰው ባይኔ መብራቱ ስላየው ዋን ዱጋ እጀግያ አርገበች ዋን ዱጋ እረገነ ዋን አርገነ ካና ፊሩ ጋንጅሩ ካና ወደት ፍረድ ወር ባንዲሲ ሲያመንሲሱ ግዴታ አንቀቧል ሳይረ ታርቴዮ ሐሳብ ረተ ለክልኪ ስኒት ማይቹ ለክልኪ ወላሂ ቢላሂ ለክልኪ ማይቹ አን በራሴ በኩል ብዙ ላይ ታቻለሁ ብዙ ነገር አቻለሁ በየነማ ከስ ጅራቢ አስጥስ አርገና ላይ ምን እንደሆነ ላይ ቢ አርገ ብርቂ ቢደና ሁሉም ላይ ቢ ገሩ ሁሉም ነገር ስቴፕ አለ ወን ላይፊን ተከቹ ላይፊን ተክ አይተ ጋፉ ይበቃ ይሰለቻ ሲሰለች ደግሞ ወደ ካንጨው ነው ዘይዳ አንተ እንደዚህ ምናምን አይቴ ዋና ከከሲ ምናምን ለይዴ አራዳ ጀደሙ ይረቹ ቁጭ ብለህ ቤት ምንም ሳታቅ ፋራ ብትባል ይሻላል ወላይ ጉዋዩ ሲንጀራን ስንበተቹ ላራዳ ተው ሽሩታ ላራዳ ዲስ የትም ከፍተ የሰጠህን ነገር እንዳራድነት አታስብ አቃራረት ፍላልን ዱጋ ስትማ ተሸውደ ነው እንጂ አንተም ትፈልጋለህ ብኖር ማለት ነው
Akkasii biyya waan hundeen. Harargee jechuudha afaaniin jarjaran malee jalaan hin jarjaran. Dhugaan jiru kana kunuun kan nama naaf. Oromiyaa keessaa jira akkas. Afaantu jarjara malee jalli hin jarjaran. Yoo jaalatte liqimsi yoo barbaadde dhiise. Warra miidiyaa irratti beekuudha mucaa kana. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Dubbataan ture duris dubbataan ture har'as dubbataan jira yoomuu nan dubbadha waan dhugaa jechuudha. Hammeenya gurbaan kun ummata keenya irratti ummata keenya waa danda'ee dubbachuu hin dandeenye. Ummata keenya waa himachuu hin dandeenye. Warra akka keessanillee dhageettii qabdu miidiyaa keessan irratti himattu. Kan namoota meeqatu dhiiga bu'aa jira kan Mubaarik Musammaa dhiiga boochisaa jiru. Baruma 2017 kana keessa akka biyya keenyaatti jechuudha. Dhugaa rabbiin isiniin jedhaan. Karaa kamiin hiriyoota isaa hedduu waliin turre ijoollee Dubaayii jiran kan akka Hamzaa Haashim ijoollee hedduu waliin dubbataa turre gurbaani mallaqa uummatarraa guureeti hoteela keessa taa'eet dubartii jijjiiraa oola. Kuni waan kijibaa miti waan dhugaati. Garuu gaafa jennee dubbannu gaafa jennee haasofnu jibba namaan qabnu nuti. Hin ta'u maqaa Oromootiin erga mucaan kun beekamee baramee jedhee wal dhowwaa nam tokko dafqee hojjetatee nyaachuu qaba. Maal nu ijaaruuf mallaqa nu liqeeffata. Maal nu gochuuf mallaqa nu liqeeffata. Hedduun beeka. Namoota heddummoo jechuudha dubartoota hedduu mallaqa irraa fuudhee ka'eeti. Viidiyoo kenna bira jira na jaalladhu jennaan hin didee wanni biraan jiru jedhee waan akkasii kan hundi keessan hin beektu mucaa kana jechuudha. Garuu fuudhaaf yaallee waa hundaa goonee kallattii jiruuni nuti xumurreerraaf gara biyyaatiin jechuudha. Garuu biyya namaa keessatti suma dhugaan isiniin jedha Mubaarik Itoophiyaa galee guyyaa tokko buluu hin danda'u utuu to'annoo seeraa jalan ooliin yoo xiqqaate yakkoota 7-8 ol federaala irratti itti banneerra. Garuu ammas hordofamaa jira mucaan kun miidiyaa irratti karaa biyya namaatti jechuudha. Maaliif dippiloomaasii qabna bakka bu'aa biyyaatu jira. Paaspoortii Itoophiyaa baatanii anachin jira anasin jira jedhanii ummata keenya miidhuun ummata keenya dararuun maqaa ummata keenyaatiin daldaluun gonkumaan danda'amu. Qabaa gaafa qabaa rabbii eenyuun hin qabaa garuu warri isin jaalladha jettanu isa jaallataan jirtan walumaa galatti jechuufan jedheen warri amma isin dhimma nam tokko gaafa fiddanu gaafa namni dhimma biyyaa dubbatu dhimma dhuunfaatti fiddu. Amma jaalibsaan ka dubbatu akkas akka dhimma isaa qofa jaalibsaa qofarraa nyaate mucaan kun mallaqa jaalibsaa qofarraa liqeeffatee dhowwate inni waan dhageettii qabuuf waan miidiyaa irratti beekamaa ta'eef itti birmattani dubbatamaa ture kaffalchiisiif kan saas ka eenyuyyuu waamaati mana banadhaati namni Mubaarikirraa mallaqa qabdanu kottaa jedhaani baallamaati. Yoo kumaatamaan isinitti yaane uummanni. Ati Mubaarik yeroo 50 ol 100 ol biyya galee beeka ati maal goote beekta dura waa'ee kanaa dhiisi waa'ee dhimma jara kana lameenii. Amma waa'ee galuuf galtoo isaa dhiisi. Amma walirraa dubbachuutu hin taane walitti fidaati dubbii kana dubbadhaa. Argeetu maqaa jimmaa nama dhaggeeffatutti dhima. Hattuu siltee takkaa maqaa jimmaatiin namni kana jedheen beeku takkaa jechuudha. Jimmallee kana keessa hin jiru. Annaa wajjiniin dhalatee naa wajjiniin guddate waliin ture ati miidiyaa irratti beekta gurbaa jechuudha. Gurbaan mallaqa eenyuutiin jiraataa jira maal dafqee jiraataa jira Mubaarak hojii isaa